قافتي واي مالي ايو ارمنت سيايمت ستين رمانان جنة كنو عاطفات فلترين مكانان جولدي تقمراچا جرتي يوما فبدي كنيتيف تغير شبن والله جي والله لو طال አከሲ ትግሬ ዱር ትግሬ ዱርቴ መኪኖሮ አዩኒ ጋ ኩኑ ፍቅረኛዬ የቹ ደደብደ መሌ ጓደኛዬ እደጀ እንጎ ፍራንክቺ Oh my god. Surprise you ko. Ega makin oro surprise godamte ijoolleen baay'een ija kunoo ija hidhatanii nu eegaa jiru maanno eegaa jiru jaalallee jara sinii galee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashamaar kafoonni hordoftotaa fi kabajamtoota Oro Show har'as viidiyoo kabraa sinii qabadhee dhufeetan jira akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo kan irratti kolfinu kan irratti dubbanullee baay'ee sinii qabadhee dhufeetan jira warreen gara chaanala kanaatti haaraa dhuftan dafaa subscribe godhaati maatii chaanala kana ta'an siniin jedha subscribe lamaan qarshii tokko miskiinaaf lafa ka'aa jirra viidiyoon kaleessaa gaa subscribe 230 fidee jira qarshii 115 chaadha walumaa galatti gara birrii 686 waynus nuuf ta'ee jira guyyaa tokko walitti qabannee miskiinaaf kennina akkuma viidiyoo dheengaddaarrattiin jedhe adabbii nan adabama komentii laayikiinsa ol ka'e laallee siniif adabama hidheetan ture achirratti komentiin taane wayin arge egaa isin adabamuun feene natti fakkaata hammas meeme waan isiniif adabamu meeme komentii jalanaaf ka'a komentii laayikii baay'ee argate hin adabamna viidiyoo kana akkuma beekamu laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha viidiyoon kaleessaa waaw laayikii baay'ee qaba guddaa galtomaa isiniin jechuu barbaada gara viidiyoo dhiirtii hareedan qabne hoggaa yaaduu feete maal qabattee yaaddu anillee nabbarameen kana akka qabadheetii yaada atoo saahibe rifeensumaa gaa anuma qaqqabadheetii yaadu maal qabattanii yaaddu dhiirra deedan qabne mataa qabaddaa kama akkasitti akkas godhama warreen viidiyoo kana ilaaltan dabarsinaa like naaf godha keessumattuu haadha mucaa kan taatanii an akkuma beekamu ispoortenyaadha mucaa baanneetu jirru nama tokko akkamitti dhoofnee ofirraa takalakkaluu dandeenya yookiin dhorkuu dandeenya isa jedhuu fi harka keenyarraa yookaan ree keenyarraa hin sassaabbannaa sana booda harka keenya gara waaqayyootti ol qabnaa harka keenya erga ol qabnee booda an dandeessin lolu waaqayyo si haa lolu maal jette akkamitti mucaa kana qabdee jedhaara ሙዲን ትቀብድ ያማት እኛ ዝም ብለን እንዲህ ስንከፋፈል አይቶ የው ጊዜ ልባችንን አይቶ ለሁለት ሊከፍለን ያው ከሰሞኑን እንደምትሳቁት አፋር አዋሽ አካባቢ የመሬት መንቀጥቀጥ ነበር እሱም የመሬት መሰንጠቅ እንዲከሰት አድርጓል እናም ይሄ የመሬት መሰንጠቅ እየሰፋ በብዙ አመታት እንደዚህ ነው አፍሪካ ለሁለት የሚከፍል ይሄም የመሬት መሰንጠቅ ሁለት አህጉር አፍሪካ ውስጥ ይፈጥራል ማለት አንደኛው እንደምትመለከቱት ኢትዮጵያ ለሁለት የሚከፍላት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች የሚከፈሉና በዚህ ነገር አፌክት የሚደረጉ ሀገራት ይሄንን ይመስል ይሄም ነገር ከተጠናቀቀ በኋላ አፍሪካ እንደዚህ አይነት መልክ የሚኖራት ይሆናል ይሄም ነገር የሚፈጠረው የኢስት አፍሪካ ሪፍት ቫሊ ወይም ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ሽምጥ ሸለቆ ላይ ነገር ግን አትፍሩ በእኛ ዘመን በልጆቻችን ልጆቻችንም ዘመን ይሄ ነገር አያጋጥም ምክንያቱም በየአመቱ 0.2 ኢንች ወይም ደግሞ 7 ሚሊ ሜትር ብቻ ነው ይሄ ነገር የሚሰነጠቀው ወይም ደግሞ ስንጥቆ የሚሰፋው እና ማጠቃለያ አፍሪካ ለሁለት ተከፍላ እስከምትጨርስ ድረስ ከ10 ሚሊዮን አመታት በላይ ይፈጃል ተብሏል ለምትመለከቱት ይሄንኛው የሚሆነው ይሄ ጉድጓድ ወይም ደግሞ ይሄ ስንጥቅ እየሰፋ ይሄዱ አርግተኒ namni biyya bawoojin qabdan jechaadha afrikaan bakka lamatti qoodamaa jirti Itoophiyaas qixxeetti qoodaa jira jechaadha socho'iinsa lafaatiin kan wal qabateedha wanti kun inni guddaan garri caalu jechaadha gara Ameerikaatti achi dhaqee maxxana jedhamaa jira garuu waggaa miiliyoona meeqa booda yaadina achumaan dallaarra utaallee Ameerikaa galle jechuun yaadamu akkasiga wanta jaan immoo maal ni beektu wanta jaan immoo ifadhaa kana በየቀኑ በርካታ ሰዎች የሚሞቱባቸው የዓለም ሀገራት ዝርዝር ይፋ ሆኗል በዚህ ዝርዝር ውስጥ ባይነው መተና ሞቱ ዱአኒ ኢፋ በሄጅራ ኢንስ ኢሳ ኬሰስ ኢትዮጵያን ጅርት የደማ ጅራ ሜሜ ወሉ ማን ላለ ዴቢና
ኢትዮጵያ ተካታለች። በቀን ውስጥ የሁሉ ሰው ከሞተ ታዲያ እኛም መሞቻችንን አናውቅምና ለንስሐ ሞት ያብቃን እያልኩኝ ዝርዝሮቹን ልንገራችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የተቀመጠችው ቻይና ስትሆን በዚህም በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ ወደ 31900 ሰዎች እንደሚሞቱ ተገልጿል። ህንድ ደግሞ እንደዚሁ 26100 ሰዎች ይሞታሉ በአንድ ቀን ውስጥ። ቀጣዩ አሜሪካ ነች። በአሜሪካ 8341 ሰዎች በአንድ ቀን በአንድ ሌሊት ብቻ ይሞታሉ ማለት ነው። ናይጄሪያም እንደዚሁ በዚህ ዝርዝር ውስጥ አለች። 7400 ሰዎች በአንድ ቀን ውስጥ ይሞታሉ። ቀጣዩዋ ኢንዶኔዥያ ነች 5900፣ ሩሲያ 5100፣ ፓኪስታን 4400፣ ጃፓን 4200፣ ብራዚል 4100፣ ጀርመን 2800፣ ኢትዮጵያ በ14ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው። በዚህም ታዲያ በኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ 2126 ሰዎች እንደሚሞቱ አሁን ላይ ከወጣ መረጃ ለመመልከት ችለናል። ምን አስተያየት አላችሁ? ሀሳባችሁን በኮሜንት አሳውቁኝ። መልካም ቀን። dhageessanii egaa chaayinaa keessa qofa guyyaa tokkotti nama 31,974 du'a. Kana keessaa immoo Itoophiyaan 14ffaarra teessee jirti. Itoophiyaa keessatti nama 2,126 du'a guyyaa tokkotti jechaadha. Isin yoo 2,126 keessa taatanii hoo? Faltuna mana nufesi fuda warte jala siada bula alkaliya sumanna tahe anjudiya siada bula alkaliya sumanna tahe anjudiya ita burwa faltuna mala adufina fudu warko jala siada bula alkaliya sumanna tahe anjudiya siada bula alkaliya sumanna tahe anjudiya. Egaa kun akkuma argitan ayuun nama biraati wajjin akkas fataa ጓደኛዬ ነው ፍቅረኛዬ ነው jechuu qofa dadhabdi malee nama biraati wajjin fataa'edha jirti. Achi immoo Saayidoo bira gaafa dhaqamu sheekii fakkaatamee uffatamee egaa beektu miti akkasitti fakkeessamaadha jechaadha. Amma piraankichi nuu galee moo nuun galle nuu galeera jennu waan sumayyaa maalirra gaheera. Ani monti na dibe ingoni ko yamma ingoni nusa Korean nilalla male akkasi laayidhan Frankin ቆንጆ ብሬዳ አዱኛ yote ilmi nama breedin nama bulchu okay ama breedin nama bulchu wanti nama bulchu haalaa fi amala wallahi jireenya ilma namaa keessatti namni amma tokko isiin bareeddu amala dubartiin hedduu fungaantu nama warri funyaan hin qabne fa funyaan kun hin jirre fa ilaasi muraa funyaan isaanii muraa ijji isaanii xixiqqoo laalamee namoota akkasii gizee akkasii dhiira bareedaa kana jaarsii isaanii dubartiin bibbireenne silaata namni bareeddu jeentu maali fungaan akkanaa taboo akkanatti waan fudhattuu hin qabne jechuu yoo laaltu garuu jaarsiisi moodeela fa'a bareedaa qashtii maaliif inni amala qabdi haala amala qaban bar nam tokko akkasii bar teetii bareedduu qashtii gisee taate akkasii miti yoo amala qaban namni tokko sitti naa jamu wallahi dubartii fungaa taate ilaalame mooyaa qaban waan isaan hin hojjenne qaban bareedina yoo qabanne funyaan yoo irra hin jirre dhiirti isaanii waliin jaarsi isaanii aangisan akkana jaarsa bareedaa kana ganda keenyattu funyaan bari hin qabdu inni laa funyaan isaa akkana jechuudha. Nyaarri isaa asii akkas rifeensi ganda bira dhaabbinni ganda bira halas isii yoo laalte yaa bareediti wanta akka funyaan irra jiru ijjinuu chaayinaa jechuudha. Rifeensa qabdu maali hin qabdu garuu maali amala tola. Hojii keemti wallahi hojiin wajummaa mitaan isin waan naagaleeraan isin gorsaa jira bar amala ilmi namaa kana nama bulchu haala amala qabaannaan safuu hin cabsin nama gaarii ta'e bakka teetiif ta'e nama gaarii namaaf jetteeti miti namni namaa jee gaarii ta'e rabbiillee hin jaalle namaa jettee osoo hin ta'e ifi nama gaarii ta'e waan gaarii sitti deema gizee hunda yoo gaarii taate waan gaarii wal qunnamta. Yoo mu fakkeessuuf gaarii taate immoo gizee hunda gaddeemu malee ol deemuu hin argatu. Jireenya kee keessatti hojii waan akkuma argitan gorsa bareedduusi bareedinarra maalirrayyi kan
amala qabdu bareedduudha jettee bareedduudha asirratti jechisi garuu ተቀየርሽብን ወላሂ ዜ ወላሂ ለውጥ አለ የምን ለውጥ ጠላያን ጉርባን ዘርገ ከጃላላት ሞ ከኡፍ ቀየሩት ወርቃን ማይ ነው ቀየር ዶክተር namni makkee duraanitti beeku kana argaa jiru handa አይደለም ከመቼ ጀምሮ ነው የተቀየርኩት? ana mu marge kaleta ko gede jolen hasuftu dhagaya ture maal jaanii haasawan ima jijjiiramte dhisi yeteetee namaa tirako daawwitii keessatti ulaal mene suuraa duraanii qabda ዶክተር ቆይ ባሴን ሀሶይና ማለት ዶክተር ነው አንጀነ ነገ ቀባ አልሐምዱሊላህ ተቀየርሽ በምንድን ነው የተቀየርኩት ዶክተር ትራ ባሬድ namni bar tarkaanfii namaa yoo sirri yaa namni gaafa kophaa jiru nama laalu gaafuma namaa waliin jiru khaanis namarraa fudhachuuf khaanis ashmuriif ija baasii nama laala bar saniif malee durmaanuu wanta qayyarame tokko illee hin jiru doktor koomantii maaliif cuftan gaayis hayi fonqolcha sirratti gaggeessuuf yaalaa jiranii namarraa fudhachuu jechuun hangal gurbaratti fonqolcha gaggeessuuf yaalaa jirti duriyyeen fonqolchandee fonqolcha qofamoo hundi ija hidhateetuma deemaa miidiyaa kanarratti huna ammas akkana godhatanii haa dhufan jeetiin akkana godhadhee bar warri waan akkasii yaadu dhufe asitti waan daddarbure anatu qulfii irraa banaa dhufe asibutan waya ani immoo ni na dhibee jechaadha makiinooroo ilaalaa kun istaayilichi kan duriyyee ta'e ka'e kan Tigireeti isinii galee kan jara Tigireeti matachis ta'e eenyuun ni gadi baase footoo kan ammoo ijoolleen xixiqqoon tun gizee natti daawwattu kana hello hello salaam alaikum waalaikum salaam akkami waan ofii jira galata rabbi akkami jiru maal fakkaatu si yaadee bar si yaadeeti jira bar akkamet siyaade keeri maaf inshallah jira alhamdulillah baga jiraatte wallahi amin amin waan dhiyoo san gaafatte ba waan ofii maal gaafatte ati harmeete gaafadhu naan hin jenne maal gaafatte waa'ee maalii ayyoo harmeete si hayyamte sittin heeruma naan hin jenne halkan hundi akkanumatti sarama yaadaa bula maal siin jette ree hayyee jettee na hayyamtee jirtire suuraa kiyyatti mudhiftee ati suuraa teette hoggaa itti mul'isee akkuma sirra guddoodha jette malee isini taate naan jette namuma rabbi sodaatu naan jette rabbin sodaattin jeen a'uudhu billah takhallacha isiiran suyyoonni bahin jettuuni ati warabbi sodaa irra halkanii guyyaa salaatan dabarsitu halkanii guyyaa salaatan dabarsitu sa'a 24 salaatin jettuuni waa hunda diimeetiin jira halkanii guyyaa ni salaattini soomanti rabbini sodaattin jeen haya waa hunda diimee waqaani taatin aan jette hangam feete guddattuu si salaatuma salaattee soomasna soomantee na kabanyaan rabbi sodaannaa wanni biraa takka hin jirtu na hayyamtee jirti amma deebiin suma bira kalaas bakka anillee suuraa kan kee warra keenyatti ergee ka'eeti waa warri keenya jedhu laala kan maati nani fedhalee horii keessan amman tana ati jajjabeessi mucaan nama jaba jetti itti hima rakkoon qabu waa hundaatti mee warra
Atummaa jajjabeessitee tiimnaan na jaalata warra keessa. Rakkoon qabutti maa yaadin omaashii masaa biyyeessi. Aydana gammachuu foon buluka. Jaalfatii roodii isitti naaseen isa. Laafaa eegaleesi. Waan ofii. Wayyee. Jaalfatii rootti naaseen. Yalla taate okay. Hoggaa inni sitti wale musaafiir jirajiin itti naaseen jaalfatiiroo. Ani dhugaa rabbiin siif fedhaa itti naaseen ati jaalfatiiroo jalaati. Haa taate rakkoon qabu ishee. Hayyee har'a gammachuu nyaata nyaadhu bakka ishii uumaan gagee kana dhageenyaanu. Haa taate ishee siif deebi'a. Bye. Hayyee. Na nyaate ardii. Sida miskiinni gandamaan narraa fedhu. Warra uummanni hawaasni hargee gabbaa ayyaayisiisa miskiina keessan dadhaanarraa warra kenna balbala gumaa godhuun fedhu. Akkuma argitan ijoolleen xixiqqoon ijoollee biyyaatiin itti fakkaata. Fiiltariidhuma si bareedinuma kana ashaangulliitii kana gayaa tiktookii irratti arganii kuna maraataa jira. Isayyuu abdii kennitiifi. Ayi miskiin. Isayyuu maal jedha beektu? Nyaatuma ani nyaadhu yoon ishiidhuma sirraa dhageenyaan jedha. Ayi. Isa farda kanan barreeyati. Akkasiin farda. Egaa viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaartii isin gammachiisee yaada. Hamma viidiyoo kabiraatiif walitti deebinutti Oroos Show.